Bara ol kaafamuu Itiyoophiyaa luba bal'inaa sarkaatiin kutaa 3ffaa haaromsa. Jijjiiramaaf kana haaromsi haa dhufuu jireenya kaleessaa irraa barannuu jabaannee haa hojjennuu bu'aaf haa oomishnu nurra darbee haa dhangala'u kuusaa keenya guutuu yeroon haa hojjennuu yeroon walitti haa qabnuu yeroon haa daldalluu yeroodhaan haa yaadnuu meeshaan keenya hundi akka durii hin ta'in yaadni haa qulqullaa'uu dugda duuba hin fiiguu keessummaa hin taanuu dandeettiidhaan cimnee hojiidhaaf bobbaanee maayii irraa ooluu beekumsaa daballuu dhibaa hin ta'inaa hojii hin baqatinaa haaromsa lallabii daandii hundumaanii badhaadhinni keenya ooltee bultoo namaa guutee haa dhangala'uu irraafaa ta'uu hedduu haa duroomnuu gooftaan nu haa gargaaru. Dhumarratti guddina dinagdee biyyaatiif shooraan akka qabu kan amanamu geejjiba. Karaa konkolaataaf kan qilleensaa haala amma jiruun gahaa akka hin taane beekamaadha. Sochiin daandii konkolaataa fi daandii qilleensa Itiyoophiyaa gara fuulduraa ajandaa Waaqayyoo biratti qabamedha. Karaa walquunnamtii guddinni teeleekoominikeeshinii daandii guddinaa qopheessaa akka jiru meeqan keenyatu hubatee ta'a. Gaariidha. Waa'ee dinagdee biyya keenyaa gabaabumatti hanga kana jechuu erga dandeenye himee waa'ee sochii hafuuraa immoo gabiin ilaaluu akka qabnu isinan yaadachiisa. Biyyoonni guddatan jedhaman kiristaanummaan isaanii maaliif laafa? Jireenya kiristaanummaa fi addunyaa hojii. Sochii keenya guyyaa guyyaa jireenya hafuuraa keenya irraa adda baasnee ilaaluu hin dandeenya. Jireenya hafuuraa keenya sochii keenya guyyaa guyyaa keessatti gahee mul'atu hin qabu taanaan kiristinnaan keenya haalleluuyaa guyyaa tokkoo irra hin darbu. Barreessitootni hedduun akkanaa fi akkas jedhanii barreessaniiru. Jireenya koo fi jireenya keessan madaaluu kan danda'u hafuura Waaqayyoo qofa. Miseensa waldaa amantii kamiiyyuu ta'uu ni dandeenya. Sanyiin keenya adda adda ta'uu ni mala. Hojiin irratti bobbaanes garaagari. Haa ta'u malee hundumti keenya namoota biyya tokkooti. Barreessichi maal jechuu barbaade jettanii kan gaafattan yoo jiraattan hundumti keenya gurraachota kan jechuudha. Raadiyoon, televiziyoonaan, gaazexaan, kitaaboleef karaa adda addaa waa'ee Itiyoophiyaa kan jedhamee yoo jiraate iyyuu bara dheeraaf nu gidduutti kan dagaagee gargar ba'uu keenya. Yaa saba Waaqayyoo ittiin of jijuu kan nama hin dandeessine Itiyoophiyaa keessatti dhalachuu ta'a. Kanaafuu maal haa ta'u? Ta'uu kan qabus bakka bobbaatee irratti amanamummaan Waaqayyoon eeggadhu. Qotee bulaadhaa? Qottee ofirraa darbuun guutummaa Itiyoophiyaa jiraachisteetta waan ta'eef ammas ciminaan itti fufi. Waaqayyo hojii harka kee siif eebbisa. Daldalaadhaa? Gaariidha. Amanamummaan bakka badetti hanni iddoo mo'etti haqaaf gaarummaan warri jiraatan ni barbaadamu waan ta'eefis atis jabaadhu. Amanamummaan isaan waan ibsamuuf gibira kee yerootti karaa sirrii ta'een mootummaaf galchi. Gooftaan Yesuus gibira baasaa akka ture haqa hubachuu qabnudha. Hojjetaa mootummaatii dansa isa xiqqaa irraa kaasii hanga isa guddaatti kan jiru qabeenya mootummaa akka kan keetiitti qabi. Anna yeroo hojiis yoo ta'e hin hawwin. Abbaan dhimmaa furmaata barbaada waan ta'eef furmaata kennuu hin dadhabin, hin nuffin, fuula ifaa qabaadhu. Jabaatnee hojjennee gumbiinis haa guutnu warra kaan gargaaruuf guutee irraa hafu qusannaa barruu akka kadhaa hin dhagne yeroo tokko nyaatu teenyee akka hin kajeellee fuudhee nyaachuu malee qusannaa hin beeku harki silaan barree kaa'uu hin danda'u wanta qabnu maratti seeraan dhimma baanu kun hin hubatamne aadaa isaas hin qabnu harka yeroo guutuu waan numu hin fakkaatu ulaa ol affeeruun nama hin ajaa'ibu humna ol dhuganii kofootti fincaa'u dhiirummaa fakkaataa gurra ol guddisuu hunduu yeroo qabaa bonnis dhufee darbaa midhaan sassaabamee yeroon dukkanaa bunaaf ganna dhufuu qusannaa yoon barin kannee hin bari'uu kaayyoo yoon jiraatin qusannaa wallaalaan galgalli kee beelaa ilaalii madaalii hin ta'in wallaalaa. Barataadhaa? Barataan barsiisaa hin caalu waan ta'eef barsiisaa kee irraa waan haaraa argachuuf hubannaa qabaadhu. Yeroo qayyeebattuu akka tokkoffaa baattutti qayyeebadhu. Bu'aan isaa isa yaaddeen adda ta'uu danda'a. Garuu lammaffaa ba'uuf isa qayyebattee ol ta'uu akka danda'uun shakkin. Barnoota yuunivarsiitii yommuun hordofuu yeroo hunda qormaataaf yommuun qayyebadhu fiduufan yaada. Yoomiyyuu ba'aa fi caaf hin qayyebadhu. Aaf qayyebadhee
baa yookaan caa yeroo hedduu ta'eera. Garuu tun caaf qayyabadheera ta'ee aa yookaan baatuuf carraansaa baay'ee gadaanaadha. Sababiin isaa daaffii faan gatii waan hin qabneef. Barsiisaadhaa barataa kee kabaji. Boora akka sirraa wayyanitti barattoota kee ilaali. Kanatti gammadi. Maatii garaagaraa irraa barattoota dhufan barsiisaa waan jirtuuf maatii yookaan hawaasa barsiisaa akka jirtu gonkumaa hin dagatin. Barataan kee mucaa keetii gorsi. Abbaan mucaa isaa gaarummaan akka guddatu akkuma barbaadu adabi. Garuu gaarummaa mucichaa adabbiin kee akka hin tuqnetti yaadi. Ammas nan jedhaa abbaan ijoollee isaaf akka ta'u ta'eef faayidaa isaaniif ija gaariin gorsaaf adabi. Qoromsi meeshaa barattoota gatuu waan hin taaneef daraa ilaalcha akkasii jiru hundeedhaan buqqisuuf tarkaanfii fudhadhu. Hojii biraa yookaan ogummaa biraa irra kan jirtu. Hojii Waaqayyoo kabachiisuu hanga ta'etti amanamummaa fi tolli sirraa hin dhabamin. Yeroo hedduu hojii gaariif of qopheessi. Gaarummaa ati qabduu utoo ati of hin himin hojiin kee fi adeemsi kee akka waa'ee kee ibsuu hin dagatin. Soogiddummaa isaa of hin himu. Garuu ittoon soogiddaa hin qabne namaan beekama. Gaarummaa ifaa eenyuutu nutti himnaan barre. Ifa biyya lafaa akka taatetu ati ifa biyya lafaatii hin jedhin namoonni ifummaa kee arganii utuu hubatanii ni wayya. Yeroo sanaa yoo odeesstes irraa bareeda. Yoo dubbattes si dhaga'u. Isa jireenyi nama gammachiisu. Haleluuyaa. Hojii dhabaa yookaan dhabduudhaa. Waaqayyoo akka hojii siif laatu amanii ilmoon yoo beeloftu akkuma abbaa ishee kadhattu ati abbaa kee isa siiftee Waaqayyoon gaafadhu. Ulaan hojii balbalaa rurrukutee waan hin dhufneef beeksisa ilaaluun hojiin jiraa bakka jedhamee deemuun hojii humni keenya danda'u utuu hin tuffatin wanta Waaqayyoo itti ulfina argatu hojjechuuf of qopheessuun barbaachisaadha. Hojii ofii keenyaa humnee hojjechuuf dandeettii Waaqayyoo nuuf laate cimnee itti dhimma bahuu qabna. Isadha inni jalqaba fayyina keenya ta'uu qaba. Waaqayyo fedha garaa kee gaarii ta'e siif ni raawwata. Qoriitii baradhuu hunda sakatta'ii ogummaaf beekumsaa of bira ga'ii gaarreen gubbaa ba'ii biqiloota dhaabii dachaa ciisaas qotii midhaanis facaasii doofummaaf rakkinni sirratti hin mo'inii waanjoo ofirraa buusii ilkaan kee ciniinii rakkoo ofirraa gatii hundeedhaan buqqisii keessan ooliin karaa irraa hin naanneen jedhiisteen joorin dubbisii qo'adhu xiinxalii baradhu warra hojiin uffan warra hin hojjenneen maaliif hin hojjettu maaliif namaatu maaf rakkinan baatu jedhiitii gaafadhu. Yeroon deemaa jiraa barris dhufee darbaa yerootti fayyadamii amma kofii ka'ii amma hojjedhuutii dhibee keessaa ba'ii daraa jabaadhaa cimaatti taafadhaa boloota keenyaa gorsi keenya kana. Kiristaanummaan jireenya keenya keessatti yoo mul'ate Yesuus gooftaadhaa jennee utuu dhugaa hin bahin jireenyi keenya yoo gooftummaa isaa mul'isiisoo giddaaf ifa biyya lafaa ta'uu keenyaa eeyyee fayyisuu isaa afaan keenyaan jireenya keenyaan haa ibsinu. Ciniinsuuf dhiphinni biyya itti cime keessaa jiraachuun keenya kanaaf akkumaan dursee ibsee hojii irratti bobbaanee hunda ulfina Waaqayyoof haa oolchinu. Hoogganaan yoo arguu baateyyuu Waaqayyo ni arga. Bakka hojii keessanitti Waaqayyoon kan yakkitan amma qalbii jiradhaa. Waaqayyo hojii keessan akka eebbisuu biyyattiittis akka araaraan mul'atuuf kadhadhaa. Qulqullummaan jechoota filatamanii fi haala dubbiitiin akka hin madaalamne ni beeknaa jedhanii yaada. Faarfataan Daalee Walda Goorgis goota wangeelaa faarsaa jedhu irratti ida'ee qulqullummaa akkas jedhee faarfate. Nama ilaaleen qulqullaa'uu irra kaa'ee ija koo Waaqayyo kan beeku dhoksaa isa keessa koo dubbii isaa qoradhee waan tokko hubadhee qulqullummaan Waaqayyoof qullaa'uun gooftaa koof. Barreeffama kanaa dubbisaa kan jirtu yookaan dhaggeeffachaa kan jirtu yaa fira koo waa'ee jireenya kee maal jetta? Karaa fayyinaa isa ta'e gooftaa bara baraa Yesuus Kiristoosiin qabatteetta? Yookiin kanaan dura amantee amma garuu dhiistee fuula guurtee jirta? Itoophiyaa badhaadhummaan daawwachuuf inni guyyaa murteessee Waaqayyo har'as kottuu gara koo waan siin jedhuuf har'a gara isaa deebi. Har'a gara isaatti deebi obboleessaa. Abbaa keen walii gali. Obboleettii Waaqayyo araara qabeessaa gara isaatti deebi.
bu'aan qulqullummaan deddeebi'uu hojii keenya irratti gaarummaa fiduu akka danda'u hubannee Waaqayyoo qulqullummaan akka jiraannu nu haa gargaaru. Ammas hin sodaatin yaa intaloo, ati dubartii bareettii ta'uu kee namni karra mandara kanaatiin ol galu hundinuu waan beekuuf anis waanuma ati dubbatte siif nan godha. Ruut 3:11. Kiristaanummaa Itoophiyaatti. Mee waa'ee ishee bara dheeraaf buufata kiristaanaa jedhamtee beekamtu biyya keenyaa haa sakattaanu. Bakka loon hin oolin koboota hin barbaadan makmaaksa jedhu dursee kaasuun barbaada. Bakka loon hin oolin koboota barbaachisa deemeen yeroo isaa akkasumaan akka hin dabarsineef kottuu jedhaatii gorsaa deebisaa. Baroota darban keessa waldaan Ortodoksii Itoophiyaa sochii cimaa waan qabaniif biyyattiin buufata kiristaanaa jedhamteetti. Jaarraa 4ffaa keessaa karaa Fireemaanxoos itti aansuun Basalaamiin kiristaanaa akka amantii biyyoolessaatti fudhatteetti. Itoophiyaa dhibbaa hanga jedhamutti amantii Ortodoksii wajjin wal qabata. Waldaan Ortodoksii afaan namoonni keenya hin beekne Gi'iziin yoo lallabde iyyuu amantii kiristaanaa bal'isuuf gahee guddaa akka qabdu hin haalamu. Oolmaa guddaa isheen qabdu waldaan kun amma immoo gahee maalii qabdi? Gaaffiin jedhu yoo gaafadhee beektonni seenaa deebii qajeelaa kanaaf deebisan nan abdadha. Gola ishee keessatti waan beekanii fi galmeewwan warri sakattaan ijoolleen biyyattii waldattiin maal irraa akka jirtu ibsuuf hin rakkatan. Rakkooleen yeroo adda addaa ishee quunnaman haala isheen har'a keessa jirtuuf gahee qaba. Dursaan abbaa amantii isaan jalqabaa Abbaa Salaam erga du'anii booda waggaa 1600 tajaajila wangeelaaf iddoo kanaan godaanuu kufaatii waldattiif sababa guddaa ta'ee jira. Wangeelli misraachoo bakka hin jirretti seera qulqulleessuu fi sagada qofaan sabaaf furmaanni ni argama jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Wangeela achii cinatti dhiisuun yeroo ishee hedduu seera amantii, seenaa raawwatamee fi seenaa namoota amantiif kennuun kufaatii ishee saffiseera. Barreeffamoota kitaaba qulqulluu wajjin hidhata hin qabne akka mul'ata Maariyaam jedhuun liqimfamtee namoonni afaan isaaniin waa'ee gooftaa akka hin dhageenye yoo taasifte Waaqayyo ammayyuu ija isaa irraa hin buqqisne. Seera waaqeffannaa qofaan bara ishee kan dabarsitee waldaan Ortodoksii durii rakkoo quunname dura dhaabbachuu dadhabuun ishee akka mul'ate yoo ta'e iyyuu gara kitaabota kakuu moofaa fi haaraatti deebitee afaanota hedduun sagalee Waaqayyo lallabuu jalqabuun ishee ni galateeffachiisa. Waaqayyo gooftaan yeroo hundumaa saba isaaf ni yaada. Baroota muraasaas wangeelli waldaa Ortodoksii keessatti lallabamuu eegaluun isaa kan namatti toludha. Mul'inaan wangeela qulqulluuf iddoon kennameera yoo jedhamuu baate iyyuu iddoon kitaaba qulqulluuf kennamuun adeemsa gammachiisaadha. Waaqayyo waa'ee waldaa Ortodoksii waan jedhu qaba. Waa'een warra du'anii hafanii hin lallabnu. Waa'een warra du'anii hafanii hin lallabnu. Waa'een wangeelaa garuu ni lallabama. Sababa jedhaniif dhiigni isaanii warri loleef aarfaman bu'aan isaanii mul'achuuf yeroon isaa ga'ee jira. Bara dheeraaf akkasumaan sabni ofumaa ture iji isaa ni banama. Waaqayyo bara raajotaaf ergamoota akka dubbachaa ture amma maaliif hin dubbatu jettanii warri gaafattan wantoonni waldattii barri isaa fagoo mitii amantiin eegaa. Warra hafuurota hamaa waaman of keessaa baasaa. Hojii seexanaan mormaa dhugaa wangeelaa sirriitti fudhadhaa. Sababiin isaa bakka dhugaan wangeelaa hin jirree hafuurri hamaan maaliin ba'a? Waaqayyoos akkamiin dubbata? Lafa loon hin oolin koboota barbaadu inni jedhame kana. Nama bakka loon hin oolin koboota barbaadu deemuu waamaa deebisaa. Yeroo isaa akkasumaan akka hin dabarsine gorsaa. Namni martuu dubbii Waaqayyoo qulqulluu haa beeku. Geggeessaa hafuuraas haa gaafatu. Hordoftoota Kaatolikii Islaamaa kan biroos nagaan kan argamu Waaqayyoon malee akka hin jirree misraachoon isinitti hima. Miidhamuu keessan Waaqayyo waan argeef irra deebi'aatii sagalee misraachoo fudhadhaa. Waaqayyoon baruuf yommuu barbaaddan Waaqayyo akka of isinitti mul'isu nan amana. Inni sagalee isaan mul'ataan abjuu halkaniin isinitti of ni mul'isa. Yaa saba Waaqayyoo warra hin amanin firoota keetti, maatii keetti, hiriyoota keetti warra wajjin hojjettan fi ollaa kee gara dhugaatti isa geessu dubbii Waaqayyoo himuu hin dagatin. Amma warra naannoo kee jiranitti dhugaa ba'uun tajaajiluu eegali. Daraa gooftaan Yesuus nutti kenne dagachuu hin qabnu. Deebi'ees gara biyya lafaa warra jiranii ni dhufaa. Kanas kitaabni qulqulluun ni addeessa. Egaa dhagaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa.
waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunaan immoo hamma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin jira jedha. Maatiyos 28:19-20. Wanta mara tokko tokkoon yoo keessa galuu baanne iyyuu Musliimnii fi Kiristaannis warri amantii biraa hordoftanis kitaaba kana akka dubbistan yommuu isin affeerru Waaqayyo Waaqa loogii hin beekne nama hundaaf kan yaadu wanta dubbatee kan raawwatu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo Itoophiyaa yommuu yaadatu garaagarummaan amantii qomoo beekumsaaf ogummaa namaan utuu hin daangeffamin nama hundaaf waan ta'eef bara kee hunda keessatti isa dubbate waan raawwatuuf hordofii eegi. Beekumsi kee sin goyyomsin. Hojiin Waaqayyoos guyyuma guyyaan raawwataa mul'ataa dhufa. Waaqayyo ija fooniin hin argamu. Kan qaqqabatamu hojiin isaa bara kee keessatti waan raawwatuuf tuffattee bira hin tarin. Yeroo fi haala jiru qori. Waaqayyo Waaqni dinqiif ajaa'ibaan yeroo wanta dinqisiisaa raawwatu gara galataatti ceeta. Innumti hubannaaf ogummaa siif haa kennu. Ameen. Waaqayyo akkanaa fi akkas jedhee waa'ee Itoophiyaa erga dubbatee boqonnaa itti aanu keessatti ni argama. Namni ergicha fudhachuuf dursee of haa qopheessu. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararfatin hundumaa keenyaaf dabarsee erga kennee waan hundumaa immoo ilma isaa wajjin tolanuuf hin kennuure. Roomaa 8:32